Tajaajila waajjiraalee mootummaa fooyya'aa dhufuu jiraattonni godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa himan. Koreen dhaabbii dhimma magaalaa Caffee Oromiyaa kennaa tajaajila waajjiraalee mootummaa magaalaa Dodolaa daawwate. Muhammad Walqaasim. Koreen dhaabbii misooma magaalaa Caffee Oromiyaa magaalaa Dodolaatti tajaajila seektaraalee mootummaa kennaa jiran daawwate. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoon bulchiinsa gaarii furamee kenni tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa akka ta'uuf guyyoota hojii abbaa dhimmaa wixata arbaa fi jimaata akka ta'u erga murteesseen asitti komiiwwan naannoo kanatti ka'aa turanis fooyya'aa dhufanii jiru. Jiraattonni magaalaa Dodolaa tajaajilaaf gara seektaraalee kanneen itti dhufan arginee dubbisnes tajaajilli guyyoota abbootii dhimmaa kennamaa jiru kan dura caalaa fooyya'aa dhufuu himan. Seendura ji'a 3 ji'a 4 deddeebi'aa namni kaarnee morachuuf qabiyyee baafate. Amma ol seen amma fixadhee gabbaya. Watakka saatiin daqiiqaaleen. Kantiibaan magaalaa Dodolaa obbo Ayyuub Dullee kanaan dura harkifannaa gama tajaajila seektaraaleetiin jiru xiyyeeffannaa itti kennuudhaan waan fooyya'aa dhufeef jijjiiramnis dhufee jira jedhan. Waajjira galii, waajjira lafaa, waajjira mana qopheessaa, waajjira mawaadaa seektaroota xiyyeeffannaa barbaadan kana kaameeraa galchine haga manna haramootti akkamitti hordofuu dandeenya akka dhugan wanni karoorsinee yeroo ta'an keessatti haga bulishanii ijaatti hojjennu bal'aan jira. Caffee Oromiyaatti dura taa'an koree dhaabbii misooma magaalaa obbo Abdulqaadir Huseen tajaajila seektaraalee mootummaa kennaa jiran fooyyessuudhaaf hojiiwwan jaan dabran keessaa hojiilee hojjetamaniin bu'aan gaariin dhufuulleen himan. Naannoo bulchiinsa gaariitiin wal qabatee kenna tajaajilaa irratti seektarooleen akkamitti hojjetaa jiru kan jedhuu fi raawwiin tokko tokkos hojiidhaan wal qabatee raawwiin tokko tokkos sadarkaa maalirra jira kan jedhu qaama raawwachiisaa seektaroota wajjin kan mari'anne. Galiin karoora walitti qabamuu dhabu nyaanni barattoota manneen barnootaa hunda keessatti itti fufinsaan kennamuu dhabuun akka fooyya'uu qabus himanii jiru. Raawwii galii yoo ilaallu cimanii hojjechuu isaa irra jiraata. Mana parsantii 30 keessa jiru silaa yeroo ammaa kana kurmaana lamaffaa kana keessatti yoo xiqqaate waggaa keessaa parsantii 50 galiin kan ta'u irra jiraatu. Karaa buusaa gonofaatiin hojii hojjetamaa jiru baay'ee gaariidha. Hirmaannaan uummataa baay'ee karaa gaarii ta'een itti deemamaa jira.